Hi guys, akkam jirtu har'as viidiyoo ajaa'ibaan isiniif deebi'eera. Viidiyoo keenya irratti lakkoofsa icciitii isin fayyadamuudhaan bilbilli keessan akka inni namoota biraadhaan xallafamee jiru ittiin adda baafatan akkasumas illee yoo xallafamee jiraate immoo karaa ittiin irraa kaasuu dandeessan isinitti agarsiisuuf deema. Kanaafis namoonni haaraa subscribe gochuun akkasumas illee viidiyoo kana immoo like gochuudhaan haga xumuraatti hordofaa. Gara viidiyoottis yommuu seennu koodiin jalqaba irratti isiniif qabadhee bilbilli keessan tokko akka inni namoota biraan xallafamee jiru yookaanis immoo xallafamee hin jirre kan ittiin adda baafannu jechuudha. Yoo inni immoo namoota biraan xallafamee jiraate immoo koodii ittiin immoo deebistanii sana irraa kaasuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kana gochuufis duraan dursaa gara aappii ittiin namootaaf bilbiltanii keessaa haala kanaan ni seentu jechuudha. Sana boodas koodiin asirratti isiniin barreessaa jiru urjii riqicha 61 riqicha jettanii haala kanaan barreessuudhaan irratti ni bilbiltu. Koodicha akkuman asirratti isiniif barreesse urjii riqicha 61 riqicha jettanii haala kanaan irratti ni bilbiltu. Sana booda haala argaa jirtaniin call forwarding jedhee gara gajjallaatti voice, data, fax, SMS, sync akkasumas illee paakeetiif paadii wantoota garaagaraa kennuuf tarreesseera. Isaan bukkeetti immoo haaluma argaa jirtaniin not forward jedhee gannuuf barreessee jira jechuudha. Kana jechuunis bilbilli keenya voiceen isaa SMS fi wantoonni biroon nama tokkoon iyyuu xallafamee hin jiru jechuudha. Garuu immoo kana keessaa tokko immoo fakkeenyaaf voiceen forward jedhe yoo ta'e bilbilli keenya kun namoota biraadhaan xallafamee jira jechuudha. Karaa gabaabaa not forward jechuun bilbilli keessan nama tokkoon xallafamee hin jiru. Garuu immoo achi keessaa tokko forward jedhe taanaan bilbilli keessan nama biraadhaan akka inni xallafamee jiru nutti hima jechuudha. Kanaafis immoo koodii isin lammaffaa irratti isinitti agarsiisuun immoo haala ittiin yoo bilbila keessan irratti yommuu isin koodii isa jalqabaa galchuudhaan haala kana ilaaltanii forward jedhee jiraate forwardii sana gara not forwardiitti yookaan immoo kan xallafamee jiru sana ittiin irraa kaastan isinitti agarsiisu. Innis koodichi riqicha duwwaa 2 riqicha jettanii haala kanaan barreessuudhaan irratti ni bilbiltu. Yeroo isin bilbiltanis gara gajjallaatti MMI code start jedhee haala kanaan gara gajjallaatti call forwarding all eraser successfully jedha. Kana jechuunis yoo bilbilli keenya nama biraatti forwardii ta'aa ture ta'e yookaanis immoo namoota biraan xallafamee ture ta'e haala kanaan salphaatti koodii dijiitii 5 kana fayyadamuudhaan irraa kaasuu ni dandeessu jechuudha. Koodiin keenya inni jalqabaa kana fakkaata. Amma immoo koodiiwwan warra hafanii isinitti agarsiisu. Akkasumas illee koodii inni lammaffaan immoo faayidaan isaa bilbila USD yookaan immoo kan namni itti fayyadame tokko namarraa bituu jettanii yookaanis immoo suuqii deemtanii bilbila sana bituuf jettanii bilbilli sun seensariin isaa kanneen akka kaameeraa, iskiriinii, maayikii akkasumas illee wantoonni garaagaraa akka isaan hojjetanii kan ittiin adda baafannu jechuudha. Kanaafis immoo kan isin gootanii garuma aappiitiin namootaaf bilbiltanii sana irratti urjii riqicha duwwaa urjii riqicha yommuu isin jettanii automaatikaalii gara peejii argaa jirtan kanaatti haala kanaan nu fida jechuudha. Jalqaba irratti akkuma argaa jirtanii red, green, blue kan jedhudha. Kunis bilbilli keenya akka inni kalarii sappoortii godhu yookaan amma fakkeenyaaf kalarii diimaa red kan jedhu sana yommuu isin tuqxanii haala kanaan kalarii diimaa isinii fida taanaan bilbilli suni kalarii diimaa sappoortiin godha. Akkasumas illee giriiniitti yommuu isin buutanis kalarii giriinii isinii fida taanaan giriinii sana sappoortiin godha jechuudha. Haala kanaan iskiriiniin keessan akka inni kalariiwwan garaagaraa sappoortii godhu adda baafachuu ni dandeessu. Akkasumas illee inni biraan immoo vaayibireeshiniidha. Bilbilli keessan yommuu isin bilbilamu vaayibireeshinii yookaan immoo akka inni vaayibireetii godhu kan ittiin adda baafattanidha. Kanaafis iddoo vaayibireeshin jedhu sana al tokko ni cuqaastu sana booda sagalee vaayibireetii haala kanaan isin dhageessa jechuudha. Yaa akkuma amma dhageessanitti sagalee vaayibireeshinii isinitti dhageessa jechuudha. Akkasumas illee inni biraan immoo spiikariin isaa yookaanis immoo meeggaa kaameeraa yookaan meeggaa kaameeraa kan jedhamu kaameeraan bilbila keessanii inni karaa boodaa akka inni hojjetu cheekii gochuudha jechuudha. Kanaafis meeggaa kaameeraa keessa seenuudhaan haala kanaan iddoo itti suuraa kaasan isiniif fida. Suuraa kaasuudhaan akka bilbilli keessan suni kaameeraan booddee isaa hojjetu salphaatti cheekii gochuu ni dandeessu. Akkasumas illee main pointii inni biraan immoo touch kan jedhu sanadha.
touch kan jedhu sana keessa seenuudhaan bilbilli keessan akka inni iskiriiniin isaa iddoon hundi isaa touchii keessan seensii godhu yookaan iddoon isin itti buutan suni akka inni hojjetu iskiriinii keessan irraa waan tokkoyyuu akka badee hin jirre kan ittiin cheekii gootanidha. Kanaafis touch kan jedhu sana keessa yommuu seentanii haala kanaanii booksii garaagaraa isiniif fida. Kanaafis haala viidiyoo irratti argaa jirtaniin quba keessanii booksii sana keessaa haala kanaan ni deemsistu. Sana boodas iddoon suni gara magariisaatti haala kanaan halluu magariisaatti jijjiiramaa deema. Kanaafis iddoo hunda isaa booksii jiru sana keessaa erga magariisatti heedumeeti gara booddeetti sin deebisa. Kana jechuun iddoo hunda isaatti kalariin kun ni dibata taanaanii bilbilli keessanii sirriitti tachiin isaa yookaanis immoo iskiriiniin isaa ni hojjeta jechuudha. Garuu immoo wantoota jiran sana keessaa booksiin tokko yoo kalariin ittiin dibamu ta'e iddoo sanatti iskiriiniin keessaa rakkoo waan qabuu fi bilbila sanaa bituu hin qabdan jechuudha. Akkasumas illee inni biraan immoo ispiikariin bilbila keessanii inni fuulduraa akkasumas illee inni karaa gajjallaa meenii muuziqaa ittiin dhaggeeffatan akkasumas illee inni isin ittiin bilbila haasoftanii akka inni hojjetu cheekii gochuudha. Ispiikarii isaa sanaanii muuziqaa isinitti dhageessuudhaan akka inni hojjetu cheekii gochuu jechuudha. Akkasumas illee wantoota as jalatti argaman kanneen biroos keessa deemuudhaan bilaakii akkasumas illee MST testii virginii akkasumas front kaameeraa sabkii wantoota garaagaraa as jalatti argamanii deemtanii ofii keessan cheekii gochuudhaan bilbila tokko bituu qabdu jechuudha. Kanaachi qarshiin keessanii ofumaa lafatti isin jalaa bada. Akkasumas illee kooddii inni sadaffaaf inni xumuraan immoo bilbilli keenya tokko bara kam akka inni oomishame ji'a meeqaffaa guyyaa gaafa meeqa akka inni oomishame baruuf nu gargaara jechuudha. Kana baruun faayidaan isaa maal yoo jettan immoo bilbilli isin bituuf jechan tokko latest version yookaanis immoo bilbila dhiyootti oomishame ta'uusaa adda baafachuudhaan bituu qabdu. Kunis kan inni isin gargaaruuf bilbila dhiyootti oomishame taanaanii sooftuweeraa appideetii qabaachuu danda'a. Akkasumas illee fiichariiwwan haaraa kan duriirraa itti dabalamee dhufuu waan danda'uu fi isa cheekii gochuu qabdu jechuudha. Kanaafis immoo kooddii isin fayyadamtanii haaluman isiniif barreessaa jiruun urjii riqicha 125 duwwaa urjii 369 riqicha jettanii haala kanaan barreessuudhaan irratti ni bilbiltu. Sana boodas yommuu isin isa irratti bilbiltanii gara peejii kanaatti nu fida. Peejii kanarraas wanti nu barbaachisu gara gajjallaatti iddoo RF kaal kan jettu sanadha. Akkuma agartan bilbilli koo kun kan inni oomishame 2019 0427 kan jedhudha. Kunis akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2019 ji'a afuraffaa gaafa 27 bilbilli kun akka inni oomishame haala kanaan adda baafachuu danda'eera. Isinis deemtanii bilbila keessan irratti kooddii kana galchuudhaan haala kanaanii adda baafachuu dandeessu jechuudha. Egaan viidiyoon irra isiniif qabadhee kana fakkaata ture. Akka inni isin fayyadee irraa barattan abdii guddaan qaba. Ammas viidiyoo ajaa'ibaan haga walitti deebinutti immoo nagaan naaf turaa.